Gogiinsa mataatii fi mataa jijjiituu akkasuma mataa buqqa'uu mataa yeroo nuti fillu irraa caccabuu fi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشياء مركفونا كم جرتني خردوتا تداوتو تسان جورشة هندو مكيسانو بكم جرتني فيكم جرتني نجين كوسنا دك بچا غويا حدسي غافلين وتهدو متان كي ينچي تايو ام فلو جافران قرطمي تني يا كيساتو زيتي يعني تيك توك يراتي غلا كيسنا راكان كاي زيتي غلا سرغچو هندن دنو مي وامن كيساتي فايدم نو في مرون نانجچا تورتني في كرا سلبا وان كي بكار رابلي ستيت نجد سوباسي غداتو كومباسيني وان توفيق يلي فايدمات ني توري qabadhe sini dhufeetin jira waronni hara dhuftana na dhufu baganagaan dhuftani channel kana subscribe gochuudhaani akka guyyaati wanta gallakisu sinirratti bu'u like fi comment ni mo yaada jajjabinaa fi gaafi qabdan gaafachuu dandeessanii asumaan gara mata duree kii kadhatti sin dabarsa duraan dursee akkuma argitan kana talbaadha avocado inni kun mootuyu muuziq qopheeffatu talbaa mootuyu daffistanii dhama isaa yookiin jeelii isa keessa boosanii kan isin qopheeffatani kanaani talbaa qopheeffatanii booda inni kun zayitoonidha isin garuu zayitii mataa keessanii ta'uu zayitoonii dhabdanis qopheeffachuu dandeettu ittaanse kallaataadha kallaataa asirii qopheeffatanii erga si booda kana akkuma argitan kana qoole isaa irraa baasnee muuziitti fayyadamnaa jechuudha muuzii hagam fayyadamna roon jettaniif immoo muuziin tokko isin gaam akka mataa keessaniitiin fayyadamtanii inni kun immoo kana akkuma argartanii avokaadoodha avokaadoon illee qoole isaa kan alaa kan irraa baaseetiniini dhama isaa yookiin immoo foon isaa akka keessa jiru kana qofattiin fayyadama kan na barbaachisu kan keessaa kana malee qoolaa miti erga kanatti hundumaayyuu jara kanneen walitti makadheetiin geessee booda talbaatti buufadha jechuudha boodarra erga kan xumure booda talbaan itti dabala talbaan kun maashaallah jeelii fakkaata hedduu walitti qabata isa kanatti buusee kallaaxatti naqee bakka tokkotti jara sadiinuu daakadhaa jechuudha jara sadiinuu daakee geessee walitti deebiname kinoo daakee xumureetiin jira talbaa akkasuma immoo muuzii fi avokadoo erga daakee xumure booda saanii qopheeffadheen jira saanii kanatti wanti gadi buusuuf ganaa zayitoonni yookaan immoo qibaatii mana qabdan sin fayyadamuu dandeettan zayitoonni waan fayyadamaa jiruu fi zayitoonni wanta walitti makooduuf bakka tokkotti waliin ga'uudhaa fi saanii akkana bal'atu kana ture caalanaaf mijaataa jechuudha zayitoonni hojiinis daakuun dandeettanii garuu irra filatamaa osoo erga geessitanii booda akka inni mataa keessan keessa sirriitti seenullee erga lafa keettanii booda sootti dabalatanii kun immoo erga jara kaawwin kallaaxaa keessatti walitti daaktanii makiina keessatti booda fayyadamaa zayitoonni illee hagam fayyadamnaa namoonni jedhu dhabamu zayitoonni hin isin fayyadamtanii akkuma mataa keessaniitti mataan nama garii dheeraa mataan nama garii gabaabaa mataan nama garii gogaadha mataan nama garii laafaadha mataan nama garii yabbuudha kanaafuu haga mataa keessaniitiin hangam takka isin barbaachisa nama tokko yoo fayyadamtanii illee mataa keessaniitiin fayyadamtan waan hundumaayyuu avokaadoon illee akkasuma muuzilleen immoo akkasuma bifuma kana kanaanii giyaasuma mataa keessaniitiin itti fayyadamtanii jechuudha daayii waliin geettanii booda akkana waliin geettanii mataa keessan sirriitti keessaniitiin hin dibattan jechuudha bifuma argitan kanaanii mataa keessan bakka afur yookiin bakka jahaatti addaan qooddanii sirriitti mataa keessan keessa gadi haaseenu sirriitti dibattan yeroo kan fayyadamna roonni jettaniif immoo tuyyuu yoo isin mijaata soo galgala fayyadamtanii keessattuu warroonni mana arabaa keessatti guyyaa dibachuu irratti yookiin fayyadamuutti baay'ee isintti ulfaataa jechuudha kushiina waan dalaydanii fi namoonni kushiina dalaydanii fi namoonni karaa hedduun baay'ee haala mijaata keessatti guyyaa irratti foollee isinirra kennuu danda'u irraa kan ka'e kanarra caalatti immoo tuyyuu halkan osoo dabaltanii waan keemikaala irraa bilisa ta'eetiin hin jedhe waan vaayitaaminii qabu waan harka keessaniin dalaydanii wanta nyaatanii wanta garagga nyaatanirra waan dalayda waan ta'eef narra tureetiin hin jedhe narra buleetiin hin jedhe rakkoo narra geessinnaa mataa kiyya miidhinnaa hidda mataa kiyya akkasii wanta jedhamu tokko wanti isin sodaachisu tokko iyyuu hin jiru kanaaf galgala illee gaseessistanii mataa keessan keessa sirriitti dibattanii akkuma argitan kana sirriitti masaajii gootanii mataa keessa hundesaa hidda kaasee hanga caabitiitti sirriitti erga dibattanii booda halkanis dibachuu dandeettanii ganama faadhigachuu dandeettanii jechuudha hidda isaa jala keessattuu hiddi isaa kana keessa avokaadoon kun waan akkaan vaayitaaminii sirriitti qabudha waan ta'eef sirri gadi geessaniitiin dibachuu qabdanii akkasuma talbaan illee mataa laaffisuu irratti mataa keessan ofumaan qurxamu namoota baay'ee argaan jira keessan faa viidiyoo raawwatanii ergatanii mataan kiyya akkana yaa'anama jedhu jira qurxamee yoo isin filaadhaan filtanii mataan keessan kan ofuma isaatiin ciccitu suni hedduu tokko talbaa kana dibannaa sirriitti mataa laaffisa waan ta'eef qurxamuufillee carraa hin argatu ciccituufillee akkasuma immoo jabaatuufillee carraa hin argatu jechuudha talbaan baay'ee sirriitti laaffisa baay'ee tokko mataa sirriitti lallaaffisa akka hin buqqaanellee dhuga margisiisuu caala inni gaheen talbaan qabu nuu margisiisaa caala caccabuu akka dhoguu fi akkasuma immoo karaa biraatiin illee fayyadamuu dandeettan inshallah viidiyoo isiniif hin dalaga
akka mataan hin goggoyne yookaan immoo akka caccabnee fi akka hin buqqaaneef gahee guddaa kan qabu talbaadha. Garuu avokaadoon namoonni hedduu biyya keenyatti illee fayyadamaa kan turtanii qibaatii avokaadoo akkuma qibaatiin avokaadoo sunis faayidaa guddaa qaba jechuudha. Inni kun fireeshidha yookiin immoo waan amanatti nu dalaynedha waan ta'eef waan keemikaalatti hin dabalamin waan lafa hin turini mataa keenya sirriitti margisiisuu irratti gahee guddaa qaba. Mataa keenya akka sirriitti hayliin isaa yookiin immoo hiddi isaa jabaatuuf sirriitti gahee guddaa qaba jechuudha. Akkasuma immoo muuzilleen sanumaan wal fakkaata. Jara kanneen halkan sirriitti gaseessisaniitiin hin dibattanii garuu wanta isin himu zayitii itti dabaladhaa yeroo mataa keessan keessa waa dibattanii zayitii mataa keessanii ta'uu sirriitti itti dabalatan osoo jettanii irra gaariidha. Mataan keessan kun uraa waan qabuuf sirriitti zayitiin kun yookaan immoo avokaadoo wantoonni dibatan hunduu sirriitti osoo seessistanii dibattanii ofirra bulchitanii sa'a 3 sa'a 4 irra caalu saga sa'a 5 illee tursiistan rakkoo tokko hin qabuun bareecha malee mataa keessan hin balleessu jechuudha. Mataan keenya keessattuu warroonni Afrikaa mataan keenya hin jabaata akkasuma mataan keenya hin goggoga. Mataa keenya kanaaf osoo irra bulchitanii hin jettanii baay'ee tokko gahee guddaa qaba. Waan akkaan bareechuu fi waan akkaan mataa keenya laaffisuu danda'u margisiisuu irratti sila avokaadoon gahee guddaa waan qabuuf isinillee margisiisuu danda'u. Muuzilleen akkasumaan isin jedha ganama mootuyyuu erga kaatanii yookiin immoo erga ofirra bulchitanii ganama erga yoo dhiqattan sanii shaamboo isinii ta'uuni shaamboo mataa keessanii ta'uun erga dhiqattanii booda qibaatii dibachuu qabdan. Obboleeyyan kiyya namoonni hedduun bakki nuti itti dogongorru mataa keenya erga dhiqanneetiin hin geessine booda waan barbaanne yoo haa dibannu erga dhiqanneetiin hin geessine booda qibaatii yoo hin dibanne ta'e mataan keenya gogoguufis carraa argata buqqa'uufillee carraa argata. Mataan keenya uumamaan uraa qaba yookiin immoo qaawwa qaba. Mataan keenya yeroo baay'ee yoo nama dhooftanis meedhaatanis ilaaluu dandeettanii uraa bakka qabu saniin garuu mataa keenya miicannee geessine akkasumas dhiisnee niqilaasisee mataan keenya goggoguu waan danda'uuf mataa keessan erga dhiqattanii geessitanii booda qibaatii mataa keessanii ta'u dibachuu qabdan jechuudha. Xiqqoo isaa ta'uti waa haxaachuu qabdan. Akkasuma immoo tuyyuu mataa keessan akkuma miicataniitiin hin geessitaniini osoo qibaatii tokko hin haxaayatini waan tokko osoo ofirraa hin qabne hin filatina. Mataan keessa yeroo sanitti waan laafuuf buqqa'uufillee carraa qaba jechuutuufillee carraa qaba. Garuu qibaatii erga dibattanii booda yeroo sana filadhan suuta filuu qabdanii jechuudha. Mataa keessa yeroo miicataniitiin hin geessitanii qibaatii immoo dibachuu qabdanii itti aansee yeroo mataa keenya hiinee dhaannee yookiin immoo ishimannee geessinee erga hiineetiin hin jenne akkasiin dhiqaturraa zayitii mana qabdan kamuu haa ta'u zayitii mataa keessanii ta'u osoo mataa keessanitti haxaayattanii irra gaariidha. Kinoo amma akkuma argitan kana bakka hundaa walga'ee jira kanatti ilaalaa masaajii gootanii sirriitti riidanii akka zayitiin kun yookiin immoo dibanni kun mataa keessan keessa sirriitti gadi seenu hanga caafiteetti illee sirriitti dibdanii jechuudha. Akkuma argitan kana masaajii sirriitti gootanii yeroo dheeraatti fudhattaniitiin sa'a tokko akkasumas walakkaatti irra turtanii seeraan dibachuu qabdanii mataa keessan sirriitti waliisinii haa ga'u sirriitti mataa keessan keessallee hidda keessallee gadi haa seenu achi booda akkuma argitan kanaanii hin ishimtani akkuma fo'aatitti hin footanii jechuudha. Mataa keessan kana jechuun sirriitti osoo hin taane walitti ishimtanii akka qibaatiin kun sirriitti mataa keessan wal qabachiisuu fi akka fireesititti hin tubanama maashaallah kan akkasitti dibdanii erga xumurtanii booda feestaalis haa ta'uuti waan ta'e wayii mataa keessanitti martanii yookiin immoo waa itti martanii shaarbii gubbaraan marattanii affantanii boodarra dhiqattanii jechuudha. Isin dhiqattan yookaan isin hiitanii jijjiirama mataa keessanii yoo arguu dandeettanii jechuudha. Qopheen guyyaa hadhaatiif qabadhee dhufe kana fakkaata ture. Warroonni chaayinaala kanaaf haaraa taatanii saabskiraayib akkasuma immoo laayikii gochuu hin irraanfatinaa. Laayikii osoo hin godhin hin baay'inaan isin jedha ulfaadha galatoomaa.